أبا خنيا أبا كذا أمادرو تردو بركة يادا كنا خاسيفي مجا أمادرو وتري ترتين أنجي ربي من عليه رئيسو إبتيان سؤال أو بوليتي تنيا فريالي وان كانت تهد كانت سودان درتا كوري بكتاب كنا كنتان كبجمو أبو آدم عبد الله كرو تجيانو بفرق Adam dalatin ga pagtago te hetu inde Sudan nagbe kamu ara asin kolbe wanjo kana empasa darga gesa kore gota kana kan inde swante kabajamu wanti jirib sanafi dabtara kotu jenne dilal qalla maysati fi mola magaba mutangara waltaji akanu dufu hamilena kenna tubaga أكمل رابطة خواجم توتا أبودي خيا خواجم توتا عالودي تينيا خواجم توتا ilmaan Oromoo baga Rabbiin waa hedduu keessa warra umurii guddaa keessa dabarsee asii dhugeen jira. Akka protokoolaatti maqaa yaamuudhaaf namoota hedduu jira, yaameen bitu, ministeerota hedduu jira, ambaasadarootaa jira, manguddootaa jira, hayyootaa jira, kantiibootaa jira, bulchitootaa jira. Nama qabsoo Oromootiif gumaacha godhe tokkoof namni mootummaa keessa jiru. Sagantaa isaarratti hirmaachuun akka Oromootti waan haaraa takka waan taateef hedduu isin gammadee baga nu boonsitanii. Itiyaan Sudaan sooressa jaarraa abbaa gadaa nuti ijoollummaan dhalootaan gama qabeellee kana waan hin ta'eef dhagaatii guddadhee nama addaati nama wanni adda isa godhu dandeettii addaa tan inni qabu dandeettii hunda qabaachuudha. Sooressa jaarraa abbaa gadaa dandeettii hunda qabu. Military man nama waraana dandeettii qabu, dippiloomaasii dandeettii qabu, miidiyaa irratti nama zamana namni kaameraa qabne kaameraan deemu, nama xayyaaratti qabu keessatti tol'u, nama haasawa akka ajaa'ibaa danda'u, nama bareedaa ajaa'ibaati Rabbiin rahmataa godhuuf isin jaa. Itti aansuudhaan sagantaa bareedduu tana qopheessuudhaaf akka horeetti horee dhaabnee nuti yoo sooressi godhanuu gale nuti magaalaa mana karaa keessa gallee sagantaa kana qopheessuu waan dandamnaa jenneeti eebba kitaaba kanaaf tattaaffii goonee yoo tattaafatan bakka takka nu magaanii guyyaa kana akkanatti arguun an reefu sagantaa nu guyyaa qabu an ammoo yoo gala deemes sagantaan bareedne jeetiin ture yoo gala deemes nagaa hin jeen ijoollee hojii qopheessinu baga gammaddanii baga akkana wal agartanii isin jaa hedduu isin gammadee itti aansuudhaan miseensonni horee tanaa obboleeyyan kiyya maqaa isaanii dhonda'uu baaddees isin hundi beektanii obboleeyyan kiyya kun amala lan qabu jira aamsoo dikteetar amala abbaa irreetii qaba osoon waan isaan jan takka hin dhageenye osoon loluunii danda'anii waan kana hunda oobsanii naa beekanii sagantaa kana akka milkeessan godhuu isaaniitiif wallaahi dhugumatti hedduu isaaniin boona bakka namoota isaanii jaan dhumarratti obboleessa keenya yaadatan Rabbiin isa kana andiyoo tana guyyaa inni sponsor nu ta'u maquma sooressaa kanaawu sooressa rabbi rahmataa godhuufi yoo yaadataa kan inni wayiin jeen maquma kanaawu sooressa yaadataa yoo ta'e maal dura argata sooressa yaadataa yoo jenne obboleessa keenya hedduu galatoomfannaa wallahi hedduu dhaga'ama hanga barbaadan naan jee hanga barbaadan kun hubannu achi ol wanni nama qabachiisu jiru. Yaada meeqaan tam ka qabnu ka qalamaa fi waraqaadhaan walirra gaa oolu ka hojiirra olii jiru dandeettii gartee faayinaansii jecha yaada keenya san akka nu keessatti masheen reemee san nu lolchiise obboleessa keenya kun rabbiin lafa guddaa qabnu kana malees obboleeyyan keenya hedduu jira warra mastermind kajaniin nu duuba
nuti ijoolleedha ergaadhaan hifiina warra nu ergatu jira warra gartee kaayyoo abbootii keenya kanatti akka sochoonu nu godhu jira obboleeyyan keenya kun waan gaarii nu dhufne waan bareedaa dhuftanii waan hin taane yoo dhufne ijoolleedha abbadhaa isin ijoolleedha ammaan dura fudhadhu jiru abbaa keenya abbaa gadaa ammaan dura wajjin dhoobbara dhageetiin yaada kanaa haasee fi mucaa ammaan dura wajjin turtee naan jee rabbi umrii nu adeereessu. Itti aansuudhaan obboleettii teenya Fariyaa Aliyyi waan kanarratti hedduu Hedduu yaada kana gonfitu akka yaada naqa isitti masheen yaada kanarraa baaftee namoota biraatiin nu geessee yaada kana baaftee bakka kanaan nu ga'uudhaaf hedduu galatoomin jaanii adde Saaraan miseensa koreeti abbaan keenya maamma Kophee miseensa koreeti adde Jaatu isaanii ministeerri aadaa turizimii obbo Qajeelaan waamicha keenya kana nu qeebalee sochii hedduu goone hundi nu milkooyte as ga'uudhaaf taayaan akka ilma keessanii tokkotti hedduun isin raaboone bagaan ilma keessan ta'e fuuldurallee ilma keessan gaarii akkaan ta'u du'aa naa godhan isin jaa hedduu galatoomaa kanumaan jaa. Adam dhalatee